Eeshi ani amma gaaffii macaafa qulqulluutti hin amantu sin amantaa? Macaafni qulqulluu dubbii waaqayyoo akka ta'e hin amantaa? Dursa jechuudha amma dubbii waaqayyoo irraa yoon sii fide macaafni irraa kana jedha yoo jedhe ati macaafatti hin amantaa? Macaafni sagalee waaqayyoo ta'uusaa. Yaada bareedaadha. Silaa bu'uurri kiristaanaa wanni nuti irraa bu'uureffamne macaafa waan ta'eef macaafa irraa haa eegamu jechuu barbaadani. Hin amantaa ani amma achirraa jechuun gaaffii koo kan deebii kan ta'u achirraa sii fida waan ta'eef. Waan bareedaadha. Hayyee macaafni kun dubbii waaqayyoo ta'uu yoo ati macaafni kun dubbii waaqayyooti kan jedhu naa kennite nan amana. Eeshi maaliif amma fakkeenyaaf maalirraa falmitate? Maal macaafni kun maal itti fayyada? Isa taanaan itti fufiiti macaafni kun dubbii waaqayyooti kan jedhu naa kenni arra kaasetti amana macaafa keettaan macaafa dubbii waaqayyooti jedhee. Let's go. Eeshi yoo wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraa kaasee naa dubbisi. Maal jedha? Dubbisi. Naa dubbise kan macaafa biraan qabu moobaayilii irraa hin qabaa moobaayilii irraa yoon bo'ummoo anillee moobaayiluma irraa qaba waan si ajaa'ibu dhugaa rabbi. Eesh sagalichi waan hundumaa dura ture jedha iddoon sun. Ayyee. Salaam alaikum. Eesh namoota macaafa qaban nu barbaada nu baa dubbisan. Of biraan abdan ardi qophii waan abdan tammite anillee iddoo hojiin jira mata. Anillee iddoo hojii jira waan si ajaa'ibu waan dhugaa nama rabbii qaba si garsiisaa yoo ta'u indittamneen nyaasaa yaallo. Argitaami bakka hojii jira kun. Anillee akkasuma. Okay, waan si jedhe. Rakkoon qabu yaada haasa'uu barbaade san haasa'uu naa gala. Jechuun amma ani fakkeenyaaf sagaleen kun waaqa sagalichi waan hundumaa dura ture jedha Yohaannis boqonnaan tokko kaasee. Sagalichi immoo foon uffatee gara biyya lafaa dhufee jedha. Kanaaf amma sagalee macaafa Yohaannis boqonnaa sagalichi waaqa ture. Sagalichi sagalichi jalqaba ture sun macaafa. Sagalee amma waan macaafaatti jirra bar amma waan macaafaatti jirra akki jette macaafni kun dubbii waaqayyoo ta'uu ni amantaa jennaan akkan amanuuf macaafni kun dubbii waaqayyooti kan jedhu ragaa naa kennii siin jedhe amma macaafni dubbii waaqayyoo achirraa eegalla waan jette macaafni dubbii waaqayyooti kan jedhu ragaa naa kenniiti amannee achi booda immoo itti fufna. Macaafni dubbii waaqayyoo miti taanaan maaliif itti amanne nuti dubbii waaqayyoo dheedne itti amanne. Namni waan isin itti amantanuuf osoo hin taane ragaa si gaafadhe macaafa keerraa macaafni kun dubbii waaqayyooti kan jedhu ragaa naa kenniiti achi booda irraa kaasee hin amanaan. Macaafni dubbii waaqayyooti jechuudha. Sagaleen maali qoyi? Sagaleen kun amma fakkeenyaaf dubbii waaqayyooti. Sagaleen macaafa qulqulluudha. Sagaleen Yesuus Kiristoos. Isa kana fudhanneerra nuti. Kanatti fudhatta hin amantaa? Sagaleen dubbii waaqayyooti. Koy. Sagalichi waan hundi dura ture sun macaafa? Macaafni qulqulluu Yesuus Kiristoos mataamti isaa. Oh. Okay. Waan gaarii. Aha. Yesuus matu macaafa moo macaafatu Yesuus? Waan namaan galee. Waan namaan galee maaliif akkas godhu? Yesuustu macaafa jette moo macaafatu Yesuus jette mee? Macaafni qulqulluu dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyooti. Ishi ragaa. Ragaa macaafni kun dubbii waaqayyooti kan jedhu. Akka nama jedhu kanatti na argattu kamaala isaati fakkeenyaaf haasaati jettu irraa amma dirqama moo macaafa irratti hin barreessamu waan macaafa irraati moo fakkeenyaaf sagalichi waan hundumaa dura sagalichi waan hundumaa dura ture sagaleen sun immoo ofii isaa waaqayyo ture sagalichi immoo waan hundumaa dura ture jedha. Sagaleen macaafa moo Yesuus ree? Sagaleenis macaafnis Yesuusis mataan isaa maalidha? Maalidha? Sagaleen sun sagaleen foon uffatee dhufe kun Yesuusi. Hayyee. Immoo macaafa kana dubbii waaqayyooti jennee taman. Dubbiin waaqayyoo kun immoo haasaa Yesuusi. Kanaafuu walumaa galatti macaafaa fi waaqayyoo fi Yesuus illee tokkichuma ka. Tokkuma. Okay, atamma gaafa macaafa harkatti rarraafattee deemtu Yesuus rarraafattee deemaa jirtaa? Waaqayyoon. Sagalee isaati waan ta'eef sagalee masaa of keessaa hin qaba isaatiinis nan qaba eeyyee. Isumadha. Okay, gaafa harkatti baadhattee feestaalii illee kaawwattee shantaa kaawwattee deemtu waaqayyo shantaa kaawwattee deemaa jirtaa?
akkasitti miti kaa dubbichadha malee amma fakkeenyaaf gooftaan harkatti baatadhee hin deema miti of keessatti qabadhee hin deema. Ishi xiqqoo intana sirraa fagoo fakkaata. Hayyee waan gaariidha rakkoon qabu ishi bareeda kana akkuma jirutti sirraa intanaa jennee haa dabarru waan gaariidha. Yesuusiin kun nama ta'uu isaanii amantaa akka inni nama ta'e? Nama guutuu waaqa guutuu jennee amanna kiristaana. Jettanii amantu moo caafamee jira? Jennee amanna. Malee hin caafamne kaa? Jechuun caafamee jira. Nama guutuu waaqa guutuu kan jedhamu? Ani ofii kootii bira gahee hin dubbisiin malee amma fakkeenyaaf iddoo hunda fixeera jechuu hin danda'u. Maali yoo siin jedhu dubbii waaqayyoo bulee bulee haaraadha waan jedhamu jira. Kanaaf immoo ati amma fakkeenyaaf iddoo tokko dubbifteetta yoo ta'e iddoo tokko hin beektamu. Muluu isaa amma quraana kee keessaa beektatoo jedhee si gaafadhee hunda hin beektu. Haati dhageesseetuma amante jechuudha? Lakki haga'eenis natti lallabamees. Walumaa galatti ati dhageesseetuma natti lallabamee amante malee hin dubbisnee nu bannee jechuudha. Maaliif hin hubanne? Maaliif fakkeenyaaf sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sun macaafa akka ta'e ofii gooftaa Yesuus akka ta'e waaqayyo akka ta'e amaneetaniin akkasuma immoo sagaleen sun Yesuus Kiristoos akka ta'e amanee fudhadhe. Yesuus Kiristoos immoo nama ta'e Maariyaam keessa cubbuu keenyaaf akka inni dhufe amaneera. Akka inni itti nama ta'e. Okay. Yesuus Kiristoos ammoo anumna kootiin homaa godhuu hin danda'u jedha. Ati waaqayyo jettaa inni immoo homaa godhuu hin danda'u jedha. Waaqayyo akkamitti waa godhuu dadhabaree sori kiyya. Eeshi gaaffii gaariidha. Namni yeroo jalqabaadhaaf Addaamiif Hawwaan irraa uumame mitiire? Tole. Addaamiif Hawwaan immoo cubbuu akka hojjetan beektu miti? Hayyee. Erga isaan cubbuu hojjetanii sabni karaa isaanii cubbuutti erga kufee cubbuu kana jalaatii nama kana bilisa baasuu kan barbaachise sabni maalii nama ta'e sabni maalii kufaree kan kufe Hawwaaf Addaami malee sabni maalii kufaree biyyi nagaa miti jalqaba waan hundumaa dura eenyutu uumame isaan sana miti namoota keessa fakkeenyaaf nama ta'e isaan jalqaba warri jalqaba uumame eenyudha Addaamiif Hawwaan miti maali ati abbaan kee fi haadha kee irraa yoo hangafa dhalatte ati cubbuutti yoo kufte obboloonni kee hundi si boodaan dhalatan cubbuutti kufu maal jechuudha afaan maaliiti kun waan isaan kufaniif namni maaliif kufaree kan kufu isaanuma malee cubbuu isaan hojjetaniif isaanuma kufa malee namni biraa waan kufuuf hin qabu. Ate fakkeenyaaf ati haadha kee irraa gaafa dhalattee dhiiga ishii foon ishii fudhattee dhalatte moo dhalan? Hin fudhanne rabbitu ofii isaatiin haa kenne foon kollee dhiiga kollee. Akkamitti fakkeenyaaf garaa isaanii keessatti uumamte. Garaa isaanii keessatti uumame malee waan kan isaanii tokko waan fudhee hin jiru waan foon sillee waan qannas hin qabu kanuma ofii isaatiif kan naa malu rabbiin kan sira naa qopheesse naa kenne malee waan kan namaa fudhadhe hin qabu. Okay malee ati garaa isaanii keessatti uumamuun hidda isaanii miti. Garaa isaanii keessatti uumame garuu fooniif dhiiga kiyya kan naa malu rabbiin achi keessatti naa qopheesse malee. Hin jedhamu akkas ilmi haadharraa gaafa dhalatu. Ilmi gaafa haadharraa dhalatu dhiiga ishii dirqama fudhateera maal jechaadha. Kanaafuu maaltu ta'a ree yoon fudhadhe maaltu ta'a? Cubbuutiin dhalatanii sabni Addaam irraa dhalate hundi isaanii cubbamoota ta'anii dhalatan. Cubbuun HIV dha kan hidda keessaan darbu maal jechuudha? Cubbuun waan hidda keessa taa'u wayiiti bar cubbuun waan bakka qabatee hidda keessa taa'u wayii miti maal taate sari rabbi jedhi cubbuun bar waan bakka qabatee hidda keessa yookaan gogaa keessa yookaan foon keessa taa'u wayii miti bar cubbuun waan ati hojjettee akkasumatti tiraayettu malee waan akka hafuuraati malee cubbuun waan bakka qabatee hidda keessa deemu dhiiga keessa deemu lafee seenu cabsee akkasitti hidda tuubboo namaa keessa deemu miti bar dhiiga akka dhiigni qaama namaa keessa deemu cubbuun dhiiga namaa keessa qaama namaa keessa deemaa miti sii galee cubbuu jechuun waan namni hojjetee ittiin waaqayyo duratti itti gaafatamu jechuudha malee waan hidda keessa akka HIV yookaan immoo akka dhukkuba kaanii hidda dhiigaa keessa deddeemuu miti bar cubbuu waan akkasii wayii miti bar. Ilmi immoo haadharraa gaafa dhalatu cubbuu dhaalee ma dhalata bakka akkuma majaafaatti. Maal cubbuu akkamitti dhaala rabbii sitti haa ta'u fakkeenyaaf amma ilmi gaafa dhalatu kan wanni dhaalamu qabeenya fakkeenyaaf utamma yoo abbaa faatii kee du'an abbaa faadha kee dhaaluu dandeessa maaliif jennaan haadhaaf abbaa kee dhaaluu rabbitu karaa sii godhe waan ta'eef isaan sii horatan waan ta'eef waan cubbuu immoo maal akkamitti cubbuu dhaalarree qabeenya wahii hin taane akkamitti cubbuun dhaalama.
Inni alama akkuma jaabaatti akkasuma jedha. Ayyee waan abbaan akkas taanaan haa ta'u fakkeenyaaf qoyga waan akkasi gaafadha. Fakkeenyaaf waaqayyo ati tamantu waaqayyo nama miidhumoo waaqayyo nama wal qixxeessudha. Waaqayyo nama wal qixxeessa. Warra isatti amanan waan gaarii wanta akkasi gaafadha. Fakkeenyaaf amma ati kaatee yoo kaatee wanta akka balleessite biyya wahii keessa too jiraattu waa wahii balleessitee badda. Yoo sababaa ati waa balleessite mootummaan dhufee haadhaaf abbaa kee ajjeese feernoo likkiidha sirriidha wanni kun. sirrii miti. Sirrii miti maaliif sirrii miti? Yeroo jettu gaaffii sirra naa deebi. Gaaffii korra si deebi'a ati waa balleessitee yoo badde ilma keessanti waa balleessee badee ilma keessan eega dhabne isin ajjeefna jedhanii yoo haadhaaf abbaa kee ajjeesan sirriidha? Sirrii miti. Sirrii miti maaliif sirrii ta'uu dhabe? Amma inni kun immoo akka kanaa miti. La akkana hin jenne naa deebisete maaliif sirrii ta'uu dhabe? Anaa gala. Sababa cubbuu namichaaf namichumatu naa gala. Sababa cubbuu namichaaf namichumatu gaafatamuu qabaadha miti ati isa kooti dhiis. Ilaa waan siin jedhe. Fakkeenyaaf haadhaaf abbaa kee sababaa ati badii dalagdeef sababaa ati cubbuu dalagdee haadhaaf abbaa kan kee yoo mootummaan ajjeesise sirriidha moo sirrii miti? Inni sirrii miti. Kan biyya lafaati gaafa. Maaliif sirrii ta'uu dhabe? Ani isa kana akkaataa biyya lafaaf akkaataa gooftaa macaafatti sirriimayyuu wal bukkee qabnee ilaaluu hin dandeenye. Wal bukkee hin qabin rakkoo hin qabu waan wanti gaafate qofa naa deebisa. Fakkeenyaaf haadhaaf abbaa kee sababaa keetii ajjeesuu sirrii miti kan ta'e yoo ta'e maa sirrii ta'uu dhabe maal rakkoo qaba silaa ati ilma isaaniiti isaantu si dhalche gadameessa isaanii keessan dhalatte yoo haadhaaf abbaa kee ajjeesan maal rakkoo qaba? Inni ajjeesu otoo hin taane fidaa jedhu ilma isaanii dirqama dhiyeeffachuu qabu moo hin qaban? Irratti aangoo qabu miti? Yoo anamma fidaa jechuu siin hin jenne. Abbaan kee bakka tiraggees hin beekan eessa akka qofan qaban. Sababuma ati waa balleessitee baddeef dhaqanii haadhaaf abbaa kee yoo ajjeesan sirrii moo dogoggora? Dogoggora. Maaliif? Isa kana erga mucaan isaanii deeme amma mucaan isaanii dhufutti obsuu fi yoo ta'uu baate yoo itti gaafatamuu qabu. Dirqama itti gaafatamuu qabu. Mucuma isaaniiti malee isaan miti isaan ajjeefamuu qaban miti. Itti gaafatamuu qabu maaliif itti gaafataman? Itti gaafatamuu qabu. Ajjeefamuu qabu ree? Dhala isaaniitti ajjeefamuu qaban garuu dhala isaaniitti irraa dhalate waan ta'eef itti gaafatamuu qabu. Akka nama tokkotti waan isaan irraa eegamu baachuu qabu. Lakki isaan dadhaba hin danda'an eessa akkati jirtu iyyuu quban qaban maal akkati balleessite iyyuu quban qaban isaan nagayoo mana isaanii keessa jiraatan ati gabbaatee waa balleessitee badde kanaafuu sababaa ati waa balleessiteef isaan ajjeefamuu qabu yookaan ati yoo nama ajjeeste sababaa keeti isaan ajjeefamuu qabu moo hin qaban? Ajjeefamuu hin qaban garuu gaafatamuu qabu. Gaafatamuu qabu. Cubbuu ati hojjetteef abbaaf haati kee gaafatamuu qabu jechuudha. Gaafatamuu qabu. Akkas taanaan ati ilma abaarsaati ka? Ilma abaarsaati. Maarree ana abaarsaan fakkeenyaaf ani ergan dhaladhee cubbuu dhaalee dhaladhe waan ta'eef abaarsi irra jira. Erga sanaati immoo wanta sana ati ilma abaarsaa erga taate ani ilma eebbaa seesii wajjin haasawaa jira waan ta'eef nama cubbuu kootiin haadhaaf abbaan kiyyaa gaafatamu jettee amantuu erga taate ati ilma abaarsaati malee ilma eebbaa ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu cubbuu sana immoo kan irraa kaasummaa argadheera kaan immoo sanatti amaneera waan ta'eef amma ilma abaarsaa miti jalaa birma duuba jiran. Lakki ani isa kana siin jenneeyyu ilmuma ati yoo haadhaaf abbaan kee si abaaranii jiraatan malee yoo namni kan si abaaree jiraate malee waan an balleesseef haadhaaf abbaan koo itti gaafatamuu qabu jettee kan amantu yoo taate ati ilma abaarsaati jedhee si yaada. Haati qulqulluudha fakkeenyaaf haadha kee abbaa kee gaafatamu fakkeenyaaf ta'a. Allakki waan an balleesseef haadhaaf abbaan kiyya gaafatamuu qaban. Haadhaaf abbaa kiyya sababaa an balleesseef tisiifni beeytaame tisiifni isaan dura yoo buute tisiifni sababaa kiyyaaf irraa ka'uu hin qabu. Tisiifni duraan irra bu'e aga isaan ofirraa kaasanitti irra haa taa'u malee sababaa kiyya irraa kaafamuu hin qabu. Tisiifni silaa waan badduudhaami. Tisiifni yoo isaan irra qubate sababaa kiyyaan irraa kaafamuu hin qabu. Inni kun gaafatamuun dirqama ta'a. Gaafatamuun dirqama sun ilaalcha keeti sii galee ati sirrii jirta maali jennaan ati cubbuu nama biraan dhaale jettee waan amantuuf ati ofii keetiifuu cubbuu nama biraan dhaalee jira.
dhaalee jira jettee waan amantuuf sirrii jirtaati maaliif jennaan cubbuu nama waggaa 3,000 dura waan namni hojjete dhaaleen jira jettee yoo amanta waan ta'e kun si birqiidhaa miti yookaan ammoo kun si biratti waan guddaadhaa miti sababiin isaa maaliif jennaan cubbuu waggaa 1,000 meeqaan dhaalee jira jettee amanta waan ta'eef kun siif salphaadha homaa miti si biratti jechuudha. Dhaaleera kan irraa narraa kaasu immoo argadheera. Kan irraa kaasu? Akkamitti irraa kaasa? Waan ati dhaalte? Cubbuu koo fakkeenyaaf furmaata kannaaf ta'u ani argadheera. Waan ati hojjetteef Yesuus Kiristoos irraa kaasaa? Yoo ati hattellee yoo ati sagaagaltellee Yesuus itti gaafatamaa? Narraa kaasee takka birmaduu na baaseera. La waan siin jedhe ati amma birmaduudha hatuullee saamuullee dandeessaa? Birmadummaatti erga baatanii deebitanii waanjoo garbummaa sanatti jalatti hin qabamiina jedhama caa. Waan siin jedhe ati amma birmaduudha erga taate hatuullee saamuullee dandeessaa waan feete yoo hojjette waaqayyo sin gaafatu. Nama waan ta'e maal waan barbaade yoo godhe nan godha garuu hin gaafatamta cubbuu keef hin gaafatamta. Ati hin hattaa ati hin saamtaa ati hin sagaagaltaa Yesuustu si gaafatama. Ela al tokke dhiiga isaa dhangalaasuudhaan abdii al tokkicha dhiiga isaa dhangalaasuudhaan si'a bara baraaf hunduma keenya birmaduu baaseera jedhama. Baqa baatan rakkoon qabu baga baatan baga waaqayyo sin baase waan siin jedhe amma atiin hattaa in saamta in sagaagalta Yesuustu gaafatama. Inni al takka birmaduu nu baaseera yoo cubbuutti kuftee abbaa makkufee deebitee qalbii diddiirrattaa yoo nan baasu jette immoo achumaan badda malee inni kun dirqama waaqayyo ammas deebitee cubbuu hojjette otoo beektu yoo hojjette sumatti itti gaafatama mataa kee otoo hin beeki yoo hojjette qalbii yoo diddiirratte garuu waaqayyo araara qabeessadha. Baa'ila ati amma fakkeenyaaf kaatee yoo sagaagalte waaqayyo si gaafatamoo sin gaafatu? Na gaafata. Ndee cubbuu kootii naa du'eera Yesuus hin jenne akkamitti waaqayyo si gaafata ree? Deebi'aa cubbuu hojjedhaan jenne kaa birmadummaatti qabamaa jiraadhaan jenne bar lakki ati silaayyuu cubbuu hin qabdu waan taateef cubbuu kee hunda walitti qabee Yesuus irraa fuudheera. Maali yoo sagaagalte yoo taate akkamitti waaqayyo si gaafata ree? Lakki amanneerra jennee nuu du'eera jennee cubbuu hojjechuu hin qabnuudha ammanuu. Okay, yoo hojjette garuu ni gaafatamtaami? Nan gaafatama. Wanni sii du'e wayii hin jiru jechuun takka wanni sii du'uun falsafaadha malee wanni sii du'e tokko hin jiru. Maaliif jennaan otoo cubbuu keetii Yesuus sii du'e jiraate waan gaafatamtuuf hin qabdu. Amma fakkeenyaaf ani waan tokkollee wanni naa du'e wayiyyuu hin jiru. Wanni naa du'e yoo jiraate dhagaa moobaayilii kootii tokkotu waggaa shan wayii ga'ee jira. Hin du'e inni amma dadhabee waggaa shan wayii na jedhaa ga'eera. Isa qofan naa du'e bakka otoon yeroo hunda halkanii guyyaa irra taa'ee goroggoru. Naa du'eera dhagaan moobaayilii kooti. Kanaan achitti wanni tokkollee wanni naa du'e wayii hin jiru fuulduratti illee wanni naa du'u hin jiru. Sii galee kanaaf ani amma yoon cubbuun hojjedhe sanirraa toobadhee yoon gara waaqayyoo deebi'e waaqayyoon ararama yoon kadhadhe waaqayyoo naaf dhiisaa jechuudha. Kanaafuu ati kan waan sii du'e qabduu fi ani kan wanni tokko naan duune jedhee amanullee wal qixa maaliif jenna siif atillee cubbuu kee dhiifama waaqayyoon gaafattee siif araarama yoo dhiifama hin gaafatin ina dabamta anillee cubbuu kee yoon dhiifama waaqayyoon gaafadhe naaf araarama yoon hin gaafatin ammoo na dabamaa jechuudha. Kanaafuu ana wanta sawaa anifati tokkuma garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Tokko miti garaagara. Tayyiphaati eega cubbuu kan keeti waan hojjetteef kan gaafatamtu yoo taate anis waan hojjedheef kan gaafatamu eega ta'e maali garaagarummaan keenya ree? Ergan cubbuu koo fi cubbuu hojjedhee itti gaafatamu ta'e? Ittiin gaafatama ta'e jedhe. Ittiin gaafatama maaliif hin gaafatamu? Cubbuu hojjedha taana maaliif hin gaafatamu? Bakka hala. Namni hunduu gaafatama garuu deebi jedha macaafnis. Bakka kanaafuu hundi namaan cubbuun qabu jechuunis hin ta'uu jira macaafni ergaa Yohaannis keessatti Yohaannis yeroo dubbatu namni tokko cubbuu hin hojjenne jechuun hin danda'amu jedha namni kamuu cubbumaadhaa jedha cubbuu ni qabaa jedha. Kanaaf cubbuu hojjette kanaaf ammoo gara waaqayyoo karaa waaqayyoo deddeebi'uudhaan waaqayyoon araara gaafattee waaqayyo siif araarama. Akkana jechuun immoo lakkaa akkas taanaan dubbiin edaa namni tokko yoo badii hojjete waaqayyoon araarama gaafatee waaqayyo isaaf araarama taanaan anillee waaqayyoon araarama gaafadhee naaf araarama. Ana wanta sawaa kanaafuu Yesuus naa du'eera cubbuu kooti jettee lammatan dubbate.
Ati gooftaa Yesuusitti yoo amantee cubbuun kee sirraa ka'eera. Amantaa ati gooftaa Yesuusitti. Yaa ila maal amma walii galle cubbuu sirraa waan kaasuun qabu ofii keetiif waaqayyoon arara gaafattaa. Ofii waaqayyoon arara gaafattaa cubbuu keetii arara waaqayyoon gaafachaa akkamitti cubbuun kun adiifameera. Heer fakkeenya ish waan takka si gaafadha. Fakkeenyaaf namni tokko liqii sirraa haa qaba haa jennu. Liqii sirraa qaba namni sun maal siin jedha? Siidii seeraa siin jedha. Bakka siidii seetiin jira. Sorii kiyyaa abshirii homaa yaaddayini siin jedha miti. Hayyee kana booda liqii isaatiif hin cinqamtaa dhiifama naa godhettee dhaqee xaxxee san kadhattaa? Hin kadhattu. Bakka si dhiifameera taanaa wanni si cinqu hin jiru jechuudha. Kanaafuu cubbuun kee kan si dhiifame osoo ta'e ganaa waaqayyoon araaramaa wanni kadhattuuf hin jiru. Si dhiifameera waan ta'eef yoo barbaadde sagaagaltee yoo barbaadde hattee yoo barbaadde saamtee yoo barbaadde dhugdee yoo barbaadde machooftee fataa ittee jiraattee dhaqxee mootummaa waaqayyootti gixxam. Kuni qooda keenya miti. Qooda keenya miti. Qooda kiristaanaa miti. Kiristaanni tokko bilisa baheera taanaan Galaatiyaa keessaa naa dubbisi dhaqii yoo barbaadde akka kanaa miti. Namni hundinuu erga birmaduu baheera jedhe taanaan deebi'ee cubbuutti yoo kufe isa kanaaf gooftaatti itti gaafatama cubbuu isaarraa dhiqeeraa miti. Erga itti amantee erga cubbuu achi deemnaa qoyga. Cubbuu isa kam sirraa dhiqeree Yesuus. Eega isa ganaa hojjetu sirraan dhiqini isa kam sirraa dhiqeree atoo gaafa Yesuus ajjeefame jettee amantu san atoo lubbuudhaanuu hin jirtu maal isa kam sirraa dhiqeree isa kam hojjettee sirraa dhiqeree Yesuus. Okay, kanaaf iyyuu erga gooftaan nuu du'e cubbuu hojjechuu qabnaare. Akkati jettu. Cubbuun inni sirraa dhiqe maali gaafa inni du'e jettee atamantu atu hin jirtu. Cubbuu isa qatuudhe gadda dhalatte cubbuu kam sirraa dhiqeree. Eega isatti ganaa hojjetu sirraan dhiqini isa kam sirraa dhiqe. Nuyi immoo erguma utuma dhalatiin durayyuu cubbamoota garaada keenyaa keessatti iyyuu cubbamootadha. Kanaaf iyyuu namoonni hunduu cubbuutti kufaniiru. Erga cubbuutti kufanii immoo harki cubbuu jalaa isaan baasu tokko dirqama ergamuun gara biyya lafaatti dhufuun dirqama ta'e. Innis immoo nama ta'uun dirqama ta'a. Erga biyya lafaa dhufuu isa barbaachise maal ta'e dhufuu qaba? Foon uffatee gara biyya lafaa kana dhufu. Sorry. Garaa haadha keessatti cubbuun keessan maalisuma garaa haadha keessa isa dhidhiittanii keessaa gara gaggaltanii sochootanii haadha keessan miitammoo maal gootan garaa haadha keessatti? Ishee irraa cubbuu dhaalleet dhalanne. Haadha keessan maal balleessite maali hojiisii maal hojjette? Abbaan kee waan inni ati balleesse beektaa damma dursa waan inni balleesse beektaa iddoo inni oolu beektaa inni alannee mati kanaaf iyyuu waan isaan godhan nu hin beeknu isaan immoo cubbamu namni hundinuu jalqabumaa kaase. Qoy waan haadhaaf abbaan keenya raawwatanirraa nuti gaafatamna? Gaafatamuun dirqama ka'ee hin gaafatamne. Ani badee maal isa taanaan waaqayyo keessa waaqayyo walqixxummaa dalagu osoo hin taane waaqayyo loogii dalaguudha ka waaqni isin itti amantaan waaqa loogii dalaguudha maaliif jennaan cubbuu namni tokko hojjeteef nama tokko kan qabu erga ta'e waaqayyo keessa loogii dalagaa jechuudha walqixxummaan hojjetu. Akka kanaatu otoo hin taane jalqabumaa kaasee nu addaamiif waan irraa yeroo kaan isaan cubbuutti gaafa kufan hunduma cubbuutti kufu. Kanuma awwaanii fi kan addaam isin gaafata taanaan waaqayyo kan gaafa addaamiif waan baala mukaa wahii kutatanii nyaatan bakka nyaatan marra koo qabaree bakalaas gaafa san nyaatanii dhihoon gaafatan hallaqe bakka waan isaan gaafa san hojjetanii fi deebi'ee isin gaafata taanaan waaqayyo keessa waaqayyo walqixxummaa osoo hin taane waaqayyo haaloo namatti qabatu waaqayyo nama ilma namaa kana wal caalchisu jechuudha. Kanasitu jedhe akkas kanaas hin jedhu macaafnes. Mee amma daqiiqaan lama qofa na eegi akka cubbuun takka mana gaduu jira daqiiqaa lama qofa na obsi akka cubbuu takka isin hin qabne si garsiisa. Cubbuu takkumallee wama cubbuu jedhamu isintu dirqiidhaan an cubbamaadha jedhee cubbuu ofitti harkisaa jira malee waaqayyo akka isin cubbuu hin qabne isinitti dubbateera yaa saba nana jaamummaa hin filatinaa dhiisaa isiniin jedhee waaqayyo akka isin cubbuu takka illee hin qabne isinitti dubbata. Eessi naman taate macaafichi? Eessarraa naa dubbista? Rakkoon qabu walii ilaalla. Eessarraa akkasii dubbisu yeroo achi ijoollee hin amantaa macaafichi akka dubbii waaqayyoo ta'e amantaa miti? Waan nama ta'e deema. Waan nama namu yoo ta'e walumaan amannaa yoo nama namu ta'e immoo walumaan dhiibna rakkoon qabu.
Ina mana mutaanaa waan ina mana namni irraa maasaa dubbistare. Waliin ilaalla rakkoon qabu. Ina mana mataanaan ina mana rakkoon hin jiru. Daqaa'iqa. Daqiiqa. Garuu sagalichi kan inni barreeffame hafuuraan akka ta'e beektamiti hiikkaan isaas hafuura akka barbaadu. Yakki qalamaani malee hafuuraanii miti. Qalamaan barreeffame. Qalamaani malee hafuuraanii miti. Qalamaan barreeffame. Bismillahirrahmanirrahim. Yashti. ايش عندنا قامامي Eeyyee. احنا بنحضر هناك من استعباد فرنسا. انجرا سقلينكو برو Jira. لك اسمنا اوفسي بسم الله الرحمن الرحيم stupid all ايش بسم الله كانوا لنا اوفسي روتك بالبلد تكون شارجر لك هذا جيران فجرة Bahasa Indo suka jauh. ايه Bahasa Indo suka jauh. بوس ثانك يو بيبي شكرا ماشي بسم الله الرحمن الرحيم قبل ناخذ سديت قلم نقول لكم يا رجالات ماشي ولا تزيد اي ده بسم الله እሺ ሙለታሚ Mul'ata. isin garuu jedha iskeerraa jecha isin garuu ilmi maaliif yakka abbaa hin baatu jettanii hin gaafattu ilmi wanta dhugaa fi qajeelaa erga hojjete seerrata koo hundumaas erga eege inni dhugumaan in jiraata lubbuun isa cubbuu hojjetuu haadu ilmi yakka abbaa hin baatin abbaanis yakka ilmaa hin baatin qajeelinni nama qajeelaa isumaaf haa lakkaa'amu jal'inni nama jal'aas isumarra haa barbaadamuu jedha waaqayyo gooftaan maccaa Ameen. Haleluuyaa. Kanaafuu cubbuu abbaa keenyaa baadhannee cubbuu ebaluu baadhannee kan jedhu falaasama namni isinitti fe'ee dirqamaan akkasin fudhattan isin godhee cubbuu namaa biraa isin baachisaa jiru malee waaqayyo cubbuu nama tokko namni tokko hin baatiin abbaan jallate jallina isaatiif haa gaafatamu inni qajeelaanis qajeelinni isaa isarra haa barbaadamuu jedha. Irra naa deebi'ee dubbisa. Hayyee irra sii deebi'a. Isin garuu ilmi maaliif yakka abbaa hin baatu jettanii gaafattu ilmi wanta dhugaa fi qajeelaa erga hojjete seerrata koo hundumaas erga eege inni dhugumaan in jiraata lubbuun isa cubbuu hojjetuu haadu ilmi yakka abbaa hin baatin abbaanis yakka ilmaa hin baatin qajeelinni nama qajeelaa isumaaf haa lakkaa'amu jal'inni nama jal'aas isuma irra haa barbaadamu jedha gooftaan maccaa. Ameen. Ameen. Akkasi argitee bee? Iddoo ammaa kana qofaa miti kaa gubbaarraa kaastee dubbisuu qabda. Meen pooyintiin isaa iddoo dhimma kaastee qofaarraa waa jechaan dubbatu. Garuu ati selektii goote iddoo ammaa dubbifatte. Maal jedha iddoon ammaa ilmi wanta dhugaa fi qajeelaa erga hojjete
seera tokko hundumaa erga eegee inni dhugumaan jiraataadha. Ati dhugumaan seera tasaa eegdee taanaan hin jiraatta. Hin jiraata. Eeyyee. Cubbuu abbaa keetiitiif hin gaafatamtu miti. Seera ta'e eegdee taanaan maarreexxaman teetta taanaan dirqama hin gaafatamtu. Cubbuu Maaliin abbaa keetii. gaafatama? Desuma gaafatama. Okay. Yaa abbaanis cubbuu ilmaatiif hin gaafatamumi? Erga dhalatteeti inni kun otoo erga fakkeenyaaf garaa keessa erga jiraatte taanaan immoo garaa keessatti otoo dirqama gaafatamta. Garaa keessatti ayyee wanta akkasii gaafadha. Daa'imni tokko yoo otoo garaa keessa jirtu duute abidda seenti moo jannata seenti? Maal jettu? Daa'imni tokko eega garaa keessatti namni ni gaafatama ta'ee daa'imni tokko garaa keessa otoo jirtu yoo guyyaan si geenyaan duute jannata seenti moo abidda seenti? Namni akkamitti garaa keessatti du'a? Garaa keessatti akkamitti namni du'a? Haa. Daa'ima du'ee dhalate dagartee hin beektu garaa keessatti? Egaa isa kana hin beeku, ani argees hin beeku. Hayyee hin beektu jechuudha hayyee rakkoon qabu. Eega dhalatee utuu seerratan barin daa'imummaadhaan yoo du'e jannata seenti moo ibidda seenti daa'imni? Cuuphamteetti taanaan erga cuuphamtee Hin cuuphamne. hin cuuphamne. Otoo hin cuuphamin. Erga hin cuuphamne egaan beekon isa kana. Jechuun maa akkuma ammaa sana Gaafatamti, garaa keessatti ni gaafatamtii jettee mi garaa keessa jiraannaan daa'imni hin gaafatamtii erga jette garaa keessaa bahee ammallee waan tokko iyyuu gargar hin beeku hin cuuphamne seerratan eegne akkam ta'aree hin gaafatama moo hin gaafatamu ree? Akka fakkeenyaaf cubbuudhaalee dhalatedha macaamne gaafatama qaba. Namni cubbamaan abidda seena moo jannata seena ree? Abidda seena. Kanaafuu daa'imni sun cubbuu qabdi jettee kan amantu erga taate cubbamtuudha waan taateef jannata ibidda seentii miree daa'imni? Hin beeku isa kana isheetu waaqatu beeku. Lakki kaa cubbamaadha namni cubbuudhaan laal argitee laal akka itti nama dhibu dubbichi. Argitee jajjabaa dubbichi bara akkama jennu miti. Yesuus ammoo ayyee Yesuus fakkeenyaaf namni cubbuu qabu namni cubbuu hin qabne namni cubbuu kan cubbuu hin qabne namni cubbuu qabu jannatan seenuumi? Namni cubbuu qabu jannatan seenu. Haaya Yesuus immoo maal jedha beektaa? Mootummaa waaqayyooyyuu jannatuma kana galuufuu akka ijoollee ta'uu qabdu jedha waan si ajaa'ibu. Yeroo jedhu ganaa haaraa dhaladha. Kana jechuun Ijoollee jechuun ijoolleen qulqulluudha cubbuun qabduu jechuudha. Akkoo kanaafuu ijoolleen jannata seenti kaa. kana jechuun erga gooftaatti amantanii cubbuu keessan hundinuu erga siniif dhiifamee deebi'a akka mucoolii ta'aadha. Ijoolleen mucoolii ta'a jechuun mucooliin qulqulluudhaami. Akka asii amma fakkeenyaaf akka achirraa kanas miti nati jettu. Ayyee macaafa bannee walumaan laallu. Dubbisi. Ayyee. Gaariidha jennu gaariidha. Yeroo tokko akkasuma bismillah. Ijoollee koppiliinkiif taabtaabii dagattan kaa'arra immoo biyyi nagumaa miire. Biyyi nagumaa silaa. Ayyee. Yesuus mucoolii eebbisuu isaa jedha. Yesuus harka isaa akka isaan irra kaa'uuf namoonni tokko mucoolii gara isaatti in fidan. Bartoonni immoo ifatanii isaan dhowwan. Yesuus garuu yommuu kana arge aare jedha. In aare. Bartoota isaatiin lakkisa. Mucooliin gara koo haa dhufani. Hin dhowwina. Mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a. Mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a. Ani dhuguman isinitti hima. Eenyu illee mootummaa Waaqayyoo akka mucaa simatutti kan hin simanne itti hin galu jedhe. Mucooliis ammatee harka isaas mataa isaaniirra kaa'ee isaan eebbisee jedha. Miti?
Okay. Kanaafuu namni mootummaa waaqayyootti galuyyuu daa'imman kanaa jechuun mucoolii kana. Namumti mootummaa waaqayyoo isaaniin maluyyuu daa'imman kanaa jechuudha. Kanaafuu daa'imman kanaan jannatan galanu yeroo jettu xiqqoosii yoo jedha kan jedhamu taate xiqqoosii kabbaadnoo maash waliin godhu sii galee. Kanaaf daa'imman mootummaa waaqayyootti galan. Daa'imman mootummaa waaqayyootti galan jechuun daa'imman ammoo cubbuun qabanuu jechuudha. Namni cubbuu qabu mootummaa waaqayyootti hin galu erga ta'e daa'imman kan mootummaa waaqayyootti galanu erga ta'e kanaafuu daa'imman cubbuu qabu osoo hin taane qulqullootaa jechuudha. Maaliif jennaan namni cubbuu qabu mootummaa waaqayyootti hin galu waan ta'eef. Mucooliin kun dhalatanii mitiire? Dhalatanii erga dhalataniiti moo garaa keessa erga jedhaniiti inni gooftaa Yesuus hin dhowwiina. Mucooluun xixiqqaadha kan mallee mucoolii jechuun daa'immanii bar. Cuubamanii kaa'ee jee cuubamanii. Cuubaman eessa kan jedhu eessa dubbiste? Hin cuubamne kan jedhu moo eessa jira? Yesuus nama tokko cuuphuu isaamee bakka takkitti naa kenna. Iddoo namaa kun maalidha? Cuubamaniiru moo hin cuubamne moo? Haa ittoon cuubamiin dhufan jedhamoo? Yesuus takka nama tokko iyyuu cuuphee hin beeku. Ito jedhe isa kana. Ishee ni cuuphee jiraate naa kenni ishee bakkuma tokko kan inni cuuphu. Mita amma fakkeenya idduma amma dubbifte kana naa hime. Hin cuube moo hin cuubamiin moo akka ijoollee warra kamiitu dhufe gara isaadha? Waa'ee cuuphan. Daa'imman warra kamiitu? Waa'ee cuuphan. Daa'imman warra kamiitu? Daa'imman jedha malee namni tokko Yesuus cuuphaman hin cuuphamne jedhee hin dubbatu. Kanaafiyyuu daa'ima akkamii akka ta'es hin beektu ati beekta miti. Kanaafuu Yesuus nama tokko illee cuuphee hin beeku kaa. Yesuus takka nama cuuphee beekta. Daa'imman cuubamanis daa'imman hin cuubamnes akka ta'eef dubbateera iddoo ammaa kanatti. Garuu mootummaa waaqayyootti kan galu daa'imni isaas hin jedhe miti iddoo ammaa. Yesuus nama tokko iyyuu cuuphee hin beeku kaa. Takka nama cuuphee beeka Yesuus. Isa kana situ jedhe malee ani barbaadee siif hidhuu nan danda'a. Hin cuubne kan jedhu. Hin cuubne hin beeku kan jedhu naaf hidhe. Baay'ee siif hidha. Eessi cuubeen beeku kan jedhu naaf hidhe rakkoon qaba. Ishi nuti ragaa malee waan haasofnu baabaa kiyya kottu. Utuu ta'uu iyyuu bartoota isaatu cuuphe malee Yesuus ofii isaatii hin cuubne ture jedha. Yesuus ofii isaatii hin cuubne ture jedha. Argitee? Maatiyoos boqonnaa 4 irra jira. Akka Yesuus Kiristoos hin cuubne macaafa kee dubbata. Nuti waan ragaa hin qabne hin haasofnu beeki. Akkasi. Kanaafuu Yesuus cuuphee hin beeku jechuudha. Maatiyoos boqonnaa meeqan nama? Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 2. Yohaannis boqonnaa 4. Okay. Hin cuubne ture. Hin cuubne turedha. Are you sorry? Yes. Okay. Yesus Kristos akka inni homaa godhuu hin dandeenye amantaa? Gara biyya lafaa gaafa dhufe bartoota barsiisuuf ani ofii kooti waa gochuu hin danda'u. Garuu abbaa koo sana ergetti nan amana. Biyya lafaa gaafa dhufe inni dirqama nama ta'uun ergamoota gadi of taasisedha. Kanaafuu homaa godhuu hin danda'u miire? Biyya lafaa keessatti dirqama ergamootaa gadi ergama abbaa isaa raawwachuu waan dhufeef ergamootaa gadiyyuu isa taasiseera jedha. An waa godhuu hin danda'u misiin jedhe waan ergamootaa siin hin jenne. Waa gochuu hin danda'u.
Waa gochuu waa akka godhe agarteetta dhageessetta Humna Yohaanis isaatiin boqonnaa siin lama naa jedheen. dubbise. Humna isaatiin siin jedheen. Humna isaatiin. Humna isaatiin gaafa jedhumu akka Waaqayyo akka gooftaa Yesuus ofii isaatti ol guddisuuf dhufedha ka. Kun immoo akka waan ol of kaasuuf dhufedha ka. Bartoota Humna biratti ol of isaatiin kaasuuf dhufe rakkoo hin ta'uu qabu. biyya lafaa keessatti ol of kaasuuf ani Waaqa jedhee ani waa gochuu danda'a jedhee itti mul'isuuf otoo dhufe otoo hin taane hojjetee itti agarsiisuuf dhufeen. Waan siin jedhe Yesuus humna isaatiin waa godhuu hin danda'u mii siin jedhe malee waan of ol kaasuu gad of buusuu hin gaafanne. Waa gochuu hin danda'u jedhe ofii isaa waa gochuu hin danda'u jedheera garuu isa kana otoo hin taane Dubbisan dubbiin ni dubbate sana ni amantaati. eeshi san hojjete naman taate. Nana mana Eeshi. nana mana waan humna waaqayyootiin akka hojjete. Waan siin jedhe kan inni humna kootiin waa godhuu hin danda'u jedhe san ni amantaa siin jedhe malee waan inni hojjete hin kaanne ani quraan illee dubbata macaafni illee dubbata garuu humna waaqayyootiin hojjete. Ani humna isaatiin waa godhuu akka hin dandeenyetti amantaa barsiisan boqonnaa sanitti. Haadha ishee iddoo tokko dhaqxee selektii godhatteetu na gaafatta. Garuu immoo macaafni guutummaatti dhannatti fudhattu. Hunda isaatti amantaa? Ilaalla hunduma isaa waliin ilaalla isa sanitti amantaa bakka sanitti siin jedhe bakka inni humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu san itti amantaa wayii. Iddoo tokkotti namanan guutummaa macaafichaatti nan amana. Guutummaa macaafichaatti naman taate. Thank you. Bakka inni ani homaa gochuu hin danda'u jedhetti ni amantaa? Ani hunda isaatti nan amana haadha. Ati hunda isaatti nan amantaa. In amanta yoo taate Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedhime. Ati hunda isaatti ni amantaa hin jedhe. Rakkoon qabu anaan na gaafatta Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhime. Rakkoon qabu miti kan amanta yoo ta'e amanta dubbicharraa fudhatta. Kanarraa addatti selektii gootee iddoo tokko fudhattee iddoo tokko dhiisuun. Ayye hunduma isaa waliin laallaati Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhime. Gochuu hin danda'u hin jedhu. Hin jedhu? Itti namantu ka kunoo. Argite? Hunda isaatti namana dubbii macaafichaatti namana. Yoo amantee ani humna Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhe akkuma inni ani humna kootiin homaa godhuu hin danda'u jedhe mee ati dhugumatti macaafatti kan amantu yoo taate Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhe. Maaliif akka jedhe dhaqiitii jalqaba isaarraa kaasiin waanuma inni jedhe sanaaf jedhi atis waanuma inni jedhe sanaaf jedhi ati illeen Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhime. Akkaataa mayiiktu kanatti hiikamiti dubbichi immoo jalqaba isaatii kaastee miin poontii isaa. Ani niiku atis niikin. Ani siniiku akkuma inni jedhametti jedhe atis anis akkuma jedhametti hin jedhe atilleen akkuma macaafni sun jedhametti iniikin wanta kaniikin Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhime. Eelaame. Jedhame qulqulluu gaafa. Itti amantaa miti waan barreeffameef qabaa. Eenyu bakka barreeffameef san waanuma barreeffameef sanaaf jedhi ati waanuma inni barreeffameefuu jedhime Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhe. Hin jedhu maaliif akkasan jedhaa maaliif akka barreeffame dhaqii nuu dubbisa dhaqii nuu dubbisi jalqaba isaa kaasa nuu dubbisi. Hayyee siin dubbisa. Sii dubbisa. Sii dubbisa garuu itti namantu ati 100% itti namantu. Itti namantuu miti maata fakkeenyaaf jalqaba isaa maaliif jedhe itti amanta taanaan Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhi kamee itti amanta yoo taate yoo dhugumatti itti amanta taate anamma ittiin amanaa akkuma inni jedhu macaafni Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhee kun olaan itti amana waan ta'eef atillee mee Yesuus humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhi. Ishi biyya lafaa gaafa dhufe inni waa gochuu hin danda'uuf otoo hin taane garuu inni dirqamaa reebame moo garafame moo hin garafame. Wanta akkasii gaafadha soori Yesuus gooftaa akka ta'e amantaa? Yesuus gooftaa akka ta'e ni amantaa? Gooftaadha nan amana. Yesuus gooftaadha jedhime? Yesuus gooftaadha. Hayyi akkuma isa kana jette macaafa guutuutti waan amantuuf gooftaadha kan jedhu ni amanta hayyee humna kootiin homaa godhuu hin danda'u jedhe humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhime akkuma inni jedhe sana. Ati Yesuus gooftaa akka ta'etti amantaa? Jedhi rakkoon qabu akkiyyatti deebina ati amanaadha abbaa macaafaati waan taateef bakka gooftaadha jedhutti amantaa afaan illee ni jetta hayyee homaa godhuu hin danda'u bakka inni jedhellee yoo dhugumatti macaafa guutuutti kan amantu taate Yesuus humna kootiin humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhime. Ati Yesuus gooftaadha gooftaa kooti jedhi amana. Jedhi rakkoon qabu jedhi ati itti amantaa. Ati jette jennaan nan jedhama. Jedhatti. Ana gaafatta yoo taate dhaggeeffadhu. Ani macaafa kee aga firii qo'eensa keessaallee aga firii goommanaallee ittiin amanu macaafa keetti. Aga firii qo'eensa keessaallee. Eeyyee. In amantu taana maaf gaafattarra. Hin garafuufi. Hin ta'u ka waan akka kanas hin hojjetu. Hinta. Kanaaf ani kun sitti beetiin jira. Ani wangeelatti namanu waan ta'eef ati immoo guutuu isaatti amanta. Gooftaadha akkuma jette san hayyee humna isaatiin homaa godhuu hin danda'u jedhi akkuma inni jedhe sanatti mee yoo dhugumatti macaafa guutuutti amanta taate yoo kana hin jenne immoo ati macaafa hundatti namantu bakka garii malee. Lakki hundatti namanuuf itoo hin taane hundatti namana garuu atis immoo iddoo qoy
anis immoo atis immoo iddoo inni jedhu sanatti amantaa hin amantu. Ani guutuma isaatti ani macaafa kee guutuutti amma firii keessaatti namanu. Bakka hin amantu taanaan na gaafachuus hin barbaachisu. Macaafa kee barsiisuu hin barbaadu taanaan atis dhiisuu dandeessa deebisuu. Dirqama hin qabdu. Okay. Dursaa amanuu qabdu. Garuu macaafa guutuutti ati garuu akki jette macaafa guutuutti nan amana jette garuu akka macaafa guutuutti hin amanne ofumaa keetii ragaa baate. Garuu ani sittan hima dhugaan jireenyi karaa isa qofa akka ta'e itti amanayyuu. Ammayyuu taanaan hunda keessattuu amma 664 zala jirtan Yohaanis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Yeroo takka nama macaafatti hin amanne waan wajjin haasuuf nuuf hin qabnu dhiisin haasa'ini. Macaafa keetti iyyuu hin amantu maal godhu nutti lallabuu barbaada. Namni lallabu nama amanuuf ta'uu qaba. Ati lallabuudhaan dura hin baatee? Baateeree? Ati lallabuudhaan dura amanuu qabda. Namni hin amanne hin lallabu. Ati hin amanne taanaan hin fayyitullee. Mootummaa Waaqayyootti illee hin galtu. Namni hin amanne mootummaa Waaqayyoo hin galu. Yesuus akka jedhetti isa cuuphame isa amaneef fayyaadha. Ati hin amanne ofiifuu.